Guys, kabajamoo daawwattoota naaftuu marti keessan welcome isin jecha har'as YouTube'n kun seenaa nama beekama Wiil Ismiiz jedhu isiniif qabatee jira. Gamarummaan utuu gara sanatti hin seenin YouTube kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a isin jecha gamarummaan gara seenaa sanatti yeroo dabarru Wiil Ismiiz bara dhalatii fi iddoon itti dhalate irraa kaaban isinii kaasu bakka dhaloota Wiil Ismiiz gabaabumatti gaafa isinitti adoolessa 2568 kan inni dhalate jechuudha. Iddoon itti dhalate Philadelphia, Pennsylvania keessatti jechuudha. Haati isaa Karooliyaa jedhamuudhaan kan isheen beekamtu hojiin isaanii bulchituu boordii mana barumsaa jechuudha. Abbaan isaa Wiilard jedhamuudhaan kan inni beekamu maqaan dhaloota isaatii. Akkasuma hojiin isaa immoo humna qilleensa Ameerikaa fi injiineeradha kan inni ture jechuudha. Akkasiin dubbatutti Wiil obboleessa sadidha kan inni qabu. Isaanis obboleettiin hangafa Pamela jedhamuudhaan kan isheen beekamtu jechuudha. Obboloota lamaan hafan immoo Haarii fi Elen ta'uudhaan kan isaan beekaman jechuudha. Ismiiz Jeffrey Townes waliin affeerraa hiriyaa isaa irratti kan inni wal bare jechuudha. Townes DJ Jazzy Jeff jedhamuudhaan kan inni beekamu. Kanumaan Ismiiz reefuu raappii kan inni jammare reefuu raappii jammuu isaa kan keemmoo maqaan inni ofitti baase Fresh Fries ofiin jedheetu kan inni ofitti baase jechuudha. Ismiizii fi Jazzy Jeff kanuma irratti hiriyaa ta'aniitudha kan isaan hafan jechuudha. Kanumaan immoo hiriyaa ta'uu isaa kan kanumaan lamaan isaanii garee raappii tokko keessatti sirba dhiyeessuudhaan kan isaan jalqaban jechuudha. Sanumaan 1986 walta'iinsi isaanii caalatti cimaa ta'e kunis sirba isaanii inni jalqaba Girls Antinatiin Bata Turubel jedhu haala gaariin kan isaan galmeessan yookiin immoo haala gaariin kan isaanii uummatatti agarsiisuu danda'an jechuudha. Akkasuma haadhi warraa Ismiiz Jaada Pinkeet jedhamuudhaan kan isheen beekamtu maqaan dhaloota isheeti jechuudha. Ismiiz haadha warraa isaa Jaada Pinkeet waliin ijoollee lama qaba jedheetudha kan seenaan kaa'u jechuudha. Innis immoo bara 1997tti taphataa beekamaa Ameerikaa Wiil Ismiiz qabeenya doolaara miliyoona 375 jedhameetudha kan inni tilmaamu jechuudha. Wiil Ismiiz guddinni qabeenya isaa gabaabumatti yoon isiniif dubbachuu yookiin isiniif kaasuu yoo yaale jechuudha. Gamarummaan yoon gabaabee isiniif tarreesse qabeenyi qulqulluu bara 2018 kan Wiil Ismiiz jechuudha doolaara miliyoona 225 ta'a jedhameetudha kan inni tilmaamu jechuudha. Akkasuma bara 2019 doolaara miliyoona 245 ta'eetudha kan tilmaamamu. Akkanumatti fi bara 2020 doolaara miliyoona 265 ta'a jedheetudha kan tilmaamamu. Bara 2021 doolaara miliyoona 300 ta'a jedheetudha kan tilmaamamu. Bara 2022 doolaara miliyoona 340 bara 2023 immoo doolaara miliyoona 375 ta'a jedhameetudha kan inni amma irratti kan tilmaamamu jechuudha. Seenaan kan inni dubbatu seenaa Wiil Ismiiz gabaabumatti yoon isiniif kaase seenaan har'a isiniif fidee dhufe seenaa Wiil Ismiiz har'aaf kanuma fakkaata. Daawwattoota koo amma seenaa biraadhaan walitti deemnutti nagaadhaan turaan isiniif jedha. YouTube kana subscribe gochuun akkasuma deeggartan isin gaafadha. Subscribe gochuun dagatina nagaadhaaf.